nama meeqa beeytan boo kasalfii dura salaatuu ture ka ammantana masgiida dhiise boo boleso awoo shamara meeqa beeyta dhengadda hijaaba guutuu ta uffattu arrantana lakkistee majinaa tiktaak keessa wallisaa daansii tatabattu meeqa beeyta boo awoo dhengadda mucaa da'awaa godhuu ture arrantana dhiisee hunnooti bakkuma shamarri jirtu ko oolu meeqaatam beeyta keessaawuu zamana qarraqqeetiin sinjaa beekumsi faayidaa hin qabuu sinjaan yuunivarsitii dhaquun maal faayidaa qabdi obboleessoo anaa fi ati akkana jechuu hin dandeenyuun sinjaa bar maaliif jennaan anaa fi ati biyya Ameerikaan jirruha jarri haa akkas je'eef isaan bira waan jiruutuutu jira viidiyoo maalaa ya'anii inni akka saretti dutuu isaa sanii bar namni miliyoona 100 fi miliyoonni 32 laala bar sakandii 22 awoo teenyamee laale hadiisa himtee waa'ee ilmiitu yoo dubbatte namni laaluu hin jiru obboleessa jechuun safaaxaa miti yoo guddaa ta'e abbaadha yoo xiqqaa ta'e ammoo ilma keeti obboleessa jechuun gaachana jechuu hamtuu yoo daleede sii dhoysa obboleessi kee رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقى نجيان رفتن أنا اللي بقى أفرتن جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إسنين جتاتي akka ji'a ramadaanaa keessa turre amma yoo masgiida cufaa miti addunyaa muslimaa cufa keessa yoo laaltan amma akkasii miti kunis waanuma jiru yeroo garii yeroo laaltu futuur xiqqoo dhadhabuun ceemmaan nama qabuun tun waanuma jirtu garuu nuti ji'a ramadaanaa ta'us ji'a ramadaanaatiin alatti ji'ootii biraa ka jirtus akkamitti rabbii keenya subhaanahu wa ta'ala jabaannee mirqaanan akkamitti isa gabbaruu dandeenyaa ka jettu waa takkaa fi lama akkana wajji lalla gorsa isiitis mata duree yoo kaayuu feeteef kaayiifiin sinjaa akkana jeeti dawaa ibaadaa hifachuudhaa jetti dawaa ibaadaa hifachuudha ji'a ramadaanaatii fi ji'a biraa walqixa qabdee madaaluun ni ulfaatti nama aqila lama yoo wanta na dhiyeesteef awoo kami ji'ini ramadaanaa ji'a biraa wajjin olaa walittiin dhuftu obboleesso ji'a qura'aanni keessatti bu'e ji'a leeylatul qadriin keessa jirtu wolooleen jannataa keessatti banamtu wolooleen ibiddaa keessatti cufamtu shayxaanowwanii fi mata jabeeyyiin jinniidhaa keessatti hidhaman yoo achi keessa umraa goote akka nama hajjii godheetii jee rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam sadarkaa hedduu qabdi garuu akkumaan xiqqoo dura jechuu yaale akkamitti yeroo cufaatu nuti mirqaannee jabaannee rabbii keenya gabbarraa dawaatu jira ibaadaa tana yoo hifanne dawaa tana beeynee fudhanne inshaa Allahu ta'ala nu cufaatu ni milkooyna warra addunyaa fi akhirattu milkaayo rabbi nu haa taasisu لا الرسول لغن صلى الله عليه وآله وسلم في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم qabadhaa jaan hojoowwanirraa waanuma dandeessan qabadhaa Allahan jalla jalaalu mindaa hojii isin hojjettanii isiniif kannuu hin hifatu hamma isin hojii san hifattanii lakkistanitti malee ammas mal jee
hojiin gama rabbitti akkaan jaalatamtuu taate ta'abbaan irra turee ta'abbaan dalagaatiyyaa je'ee qabatee wa in qalla hojiin san haa xiqqaattullee ji gurbaa takka ammaan tana ji'a ramadaanaa keessa salaata witiriidhaa raka'aa 10 takka khasalaatuu ture garuu ji'ini ramadaanaa amma maghriba isaatiin beeytaa bar ishaa'i maghribaani beeyta iida akka ta'u garuu guyyaa sanii achi salata witrii waliin ka waliin beeyne yoo ta'e gurbaa amataa gada salata witrii raka'aa tokko qofa jaalatu isa san jaalata rabbiin jalla jalaalu maaliif akka rasuulli jeetti sallallahu alayhi wa alihi wasallam hojiin rabbi biratti akkaan jaalatamtuudha ta'abbaan irra turee yoo hojiin san xiqqaattelle namni muslima rabbiidhaaf bure ji'a ramadaanaa keessa yoo witrii 10 takka salaatuu ture 7 shanitti deebisan malee yoo ji'ini ramadaanaa bahe achumaan salaata witrii abadan numan lakkisneen sinja salaata sunnaa duraan salaatus khabiraa jechuu witriin ala abadan numan lakkisne soommanas meeqaatamtu jira soommana waajibaatu tuqute malee ka sunnaa meeqaatamii jira sanis numan lakkisneen isinin ja dawaan duraa hunnooti takka jeen sunnaa heddummeesuudha ahbaabii fillah ulamaa'iin salafaa alayhim min allaahi ridwaan namni milkaa'uu fadhe waa sadii haa godhuu ja'an diliilee xixiqqoo akka gurguddootti haa laaluu diliilee xixiqqoo akka gurguddootti haa laaluu diliilee gurguddoo akka kufritti haa laaluu sunnaa akka waajibatti haa laaluu ja'an yeroo san ni milkaawa maaliif namni salaata sunnaa yookaan waanuma sunnaa cufaatuu jabeesse fardii ni balleessa inni hojii isaa hojjechuu jira dhageessanii waan inni isiniin jedhe inni hojii isaa hojjechuu jira nje isin na waliin jiraadha maaliin jeemee tokkomee nu deebisimee ormi salafaa maal jeen jee ati ka imaamata qabame maaliin jee tabiraa takkaaf ariifa mucaa footoo dha'u jira isaas laalaatii qalbiin teettis numa jirti laaqeedhaami jaartiin qabdu akkasimi qa in sodaatiin kaameeraan sirra hin jirtu ammallee beek in qabduumi tanaafi yaadatte haa silaa jiruu qaalooyte tana waliin waan yaadattuun sin jaawoo maal muhaadaraa dhaggeeffatte obboleessoo deemiiti zayita barbaadi sin jetti silaa hunnooti sunnaa heddummeesuudha waan ajaa'iba natti ta'u hadiithul qudsiin amma isnii mukan wallaahi adda kiyyaatuutu itti naqaanfata nama sunnaa heddummeesu walaa salaata walaa soommana walaa sadaqaa walaa allahaatuutu jalla jalaaluhu itti nama jaalatanii beeytanii gabrichi rabbii isaa jaalachuun sun dirqama garuu anaa fi ati eenyu mootiin moototaa jalla jalaaluhu خنم تقطو هنا هاجمني نجالجون حديث القدسي إمام البخاري سي إساقي ستي وديسي طيب الله ثراه أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب نمني جال الليخيا نراميدي gochaanis jechaanis ani isa lola isa beeysiseetin jiraaji wanni gabrichi rabbiina akka hojii isaa cufaatu irraa qeebalu akka isa kana itti dhihaatu yoo fadhe fardoolee inni isarra kaayee haa hojjetu
إيغنا ملجئ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه قبرتشي واهن دم نيجي ناخنت دي هاي ترى بالنوافل سنة دلقو إساتين دلقيو حتى أحبه همن أن إسجالت تتيجي أبو ور رحيم الرحمن إسان جالت ربي ورسني رانواتز فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به يرون أن إسجالت دقيتي إني اتدقيون إسافتها حركة إني اتخنة إسافتها ميلا إني إرت ديمون إسافتها يو نخدت إسافين قنا يو دؤالي جبه أنيس دؤا سنين جباجي إموتين قدن واني ربي خينيتي تديان أمز اتنجالتو أنوتي سنة الدمي سودان أبي هريرة والجي أمسلال رضي الله عنه أن جاللين خيجي أبان قاسم صلى الله عليه وآله وسلم واسدي ناداميجي والنسدين سمالي ركعة لما صلاة الضحى أكان صلاة الضحى إيغا أدون باتي دقيقة كده شمبودة جلقمت سمبودة ساعجها كده إرروتيني دابت إيغانا باتي جرتو guyyaa sadii irraa sommanu baatuma jirtu guyyaa sadii sommanu namni baatii jirtu guyyaa sadii sommanu akka nama amata sommaneeti riwaayaa biraa keessatti rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam akkas jedhe salaatu duhaa salaatu baatii jirtu guyyaa sadii sommanu odoon hin rafneen duratti witrii salaatuu naadhaamanii jedhe نغرتا صلاة أكتي سنة اتجابات صحابان نغرتني أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليمني رضي الله عنه أكنجي رسول صلى الله عليه وآله وسلم أمتما أفر صاحبي بكم سميك آتم نودبرس هاي لال بكبيرا خيستي أمس رسول مالجا صلى الله عليه وآله وسلم guyyaa keessattis halkan keessattis namni raka'aa 12 irratti dowwome Allahan jalla jalaalu jannata keessatti mana isaaf ijaaraa ji tokko tokko keessa warra rabbiin jannata keessatti mana isaaniif ijaare irraa sinaa ta'isu guyyaa jirtu raka'aa 12 subii dura 2 zuhurii dura 4 zuhurii booda 2 8 maghriba booda 2 ishaa'ii booda lama kudha lamaan ta'e guuttatti eeganaa yoo akkam xiqqaatte witiriite jamaahirri ulamaa takka ja'an saadaatul maalikiyyaatu cufa isaanii rabbi rahmataa godhuuf rahmatan waasi'a sadii ja'an sadeen san irra salaannaan alhamdulillah wa thumma alhamdulillah ani ammoo waan abu harith salhaddin sa'id aboo jirri kuni si jaalatanii waan nan je'e jecha تبيراتك كيسني فاهمها سندرا أمو تراتك كمي صلوا على النبي رسول ربي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار نمني سنة ركعة 4 ظهري الآن درت تيفتي أما ركعة 4 ظهري الآن بودت تيفتي الله جل جلاله إبدرت حرام إسا قداجي سيفي هرتي تي ربين إبدرت حرام سيها قد ظهري درا ركعة 4 بودا ركعة 4 إندي سنين إيغنا أما سبيراتك كيسني عايدو غافي لفتو تكان غافد غافي لفتو متك رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم أكا دعائي سني قد نفيتني ما ورفيتن ونوتي أمس قبض للايا رحم الله امرأ صلى قبل الأسر 4 جي ربي رحمتها قد في نما أسري أن در ركعة 4 صلاته دعائي تنيوفيتي
asriidhaan duratti yeroodhaan kottu eeganaa raka'aa afur salaatiin sinja lama qofa salaatiin hin taa'in sommana akka waliin jenne onnooti baatii jirturraa guyyaa sadii an jabaadha yoo jette isniinaa fi khamiisaas itti daaddu amma baatii takka boodamoo akkana dhulhijjaatu seena sanis gizee dhufte sagalanuu sommaniin sinja yoo kam xiqqaatte mal waliin jenne witri raka'aa sadeen sanis aasalaan nu hin dhiisin sadaqaa kannachuu masgiida kee cinaa dhaabbachuu fira kee maxxanfachuu keessaa'uu amma akkanatti akka agartu boo ikonoomii jabduu yoo rabbiin waa sitti beeke eeganaa ka beeku ati nama dadhabaa ta'eef isaaniif dhaabbadhu fiddiini waddunyaa wal aakhira ni milkooytan fiddiini waddunyaa wal aakhira rabbii sinaa milkeessu تدرى مال ولين جنة سنة الدميسو دوال لمدا أحبابي في الله دعائي الدميسو ده ور دعائين إساني مرتي إساني في قبل لم ترى ربي نعطيس دعائي الدميسو خيساو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك تجد يروح باقي خدت تانس اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك تجدتنا إسيتنا الرت دومودا الرانتنا سلفي دررت صلاتو خي إفن أمنني سنجا أبدا نما ميكا سلفي دررت صلاتو تري خأمنتنا مسجد الرادب مهدو تكاتو جرا إبادة أتقوتوني سنتادتين ربين تبنا متججيرا قال رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صحابوتا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك جاء خددا جين يا الله يا غرغلچا قلبوني قلبي تنيا دين خيترتي غرغلچي جاء خددا جنان أنس بن مالك أبي حمزة الأنصاري رضي الله عنه يا إرجما الله نورتي صداتاهي نتي أتتي أمن نجرة وانك أبديت أفتتس نتي بقوم سنجرة تنبودا نجرة الله نورتي صداتا جنان رسول ربي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إسنرتين صداتا جين قلبو وانتني قبين ربي خيس جرتي يقلبها كيف يشاء أكفت إسي غرقل جاء تنافو يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك روايان إمام مسلم أديس طيب الله ثراه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا غرغلچا قلبوني قلبي تنيا سي جچرت غرغلچي اتيف اججمرت اكن جاجين دعائي تناس نمو مقبنا إسي بيخ قفاتوتو إسي تنرت جباتان إسننجا هدومنا إسي تس رب سبحانه وتعالى هلالو إني خلال جل جلاله قل لنا إسي تلال ملي قل لنا إسي لال إسا بربانان وانا أتفيتو سنسيخا نجر إني دعائي هدوميسو خيساو أغانا في إقامة إدو يونو تجباتاني غلغل يرود عرفنس تك صدفا هلكني خيس دعائن قدمت سجود خيس تقدمت هدو دا شيكوتينو إسني فيه من يرو نما قيبلم تجر يرو مجوفاتو ربي نمرا قيبلا يرو لي جالتم تو تاتي خيس أكام ولين جنة أذاني إيغا أذاني إقامة جدو دقيقة كرشنن جرتسن سجود خيستي ليلي خيس خاني إسي تنجباجو تصدف على أحبابي في الله قويا قياما قويا قدوا سن يادچو دا قويا هما إچتين چفني در باتو سن قويا سن يادچو دا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ويا أبليسي ويا علمنا ما بر مرء إيراز شمر الرتس ندمت ويا أبليس إساد إسو
obboleessa jechuun safaaxaa miti. Yoo guddaa ta'e abbaadha, yoo xiqqaa ta'e ammoo ilma keeti. Obboleessa jechuun gaachana jechuudha. Tanaafi isa dhaweelan hamtuu yoo daleede sii dhoysa obboleessi kee. Guyyaa namni obboleessa isaa dheessu guyyaan qiyaamaan dhaabbatte san. Eeganaa hoo ayyoo isaatii fi abbaa isaatis ka itti dheessu san. Jaartii isaatii fi ilmaan isaa ka itti dheessu. Maaliif cufa namaatiifu hujii nama biraatirra isa duroomsituutu jira. Namuutu nafseedha malee nama biraatiif ka kana jiru hin jiru. Innaawaa akka odeeffame takkatti. Abbaatu tuutu mucaa isaa bira dhufaa ja'an. Abbaatu mucaa isaa bira dhufa. Yaa ilma kiyya ni yaadattaa ja'an jiruu duniyaa keessatti ana akkaan tola si ooluu ture. Ilminis galata abbaa ka wallaalee miti na'am yaa abbaa kiyya ja'an. Hin yaadattu ilma kiyya ani si nyaachisee si obaasee sin uffisne ja'an. Ilminis na'am ja'an yaa abbaa kiyya na nyaachiste na obaaste na uffiste. Haya yaa ilma kiyya kaa jaalala anaa fi ati idduu jirtun hasanaa takkanaa kannii ja'an. Ilminis abbaan isaa addunyattuu akkasi tola oolee fi mi abbaa isaatiin ja'a yaa abbaa kiyya ati addunyaa irrattuu hunnoo na nyaachistee na obaastee na uffistee tola naa ooltee miti. Arraan tanaas meegaa sin gaafadhaate haqaan ani akka ati abbaa naa taate akka ilmatti sirraa qabuunii si gaafadha. Hasanaa takkanaa kanni ja'anii fayyatafarraqaan gargar bahanii. Maaliif namuu nafsiidha yaa rabbi ana qofa na kharriji. Gosa isaa shanyii isaa cufa ibidda jahannamitti darbee ifiif jannata seenuudha filata. Guyyaa san yaadachuudha habaabii fillah. Yeroo san ibaadaa keessatti hin lafnuun sin jaabar. Rabbi dura namni kadhaabbatu amata 50 billaahi aleek. Aduun taakkuu takka kanamatti dhuftu guyyaa san. Taakkuu takka bar. Warra rabbiin gaaddisoomseef malee. Guyyaa san warra gaaddisa jala taa'u san rabbiin waa taasisu. Dubaree waan kana cufaatu hisaaba iqaabaatuutu jira. Namni beeku ibaadaa keessatti ni rinciica waabo. Aboo masgiida isaa ibaadaa salaata subii keessaawuu ni onsaa billaahi aleek. Wallaahi abadan. Hunnooti guyyaa qiyaamaadhaa yaadachuun akka ibaadaa keessatti jabaannu nu gootika. Guyyaan san guyyaa safaaxaatii miti ahbaabii fillah. Gurubaa xiqqaan keessatti dulloomu. Ibidda jahannam wali'iyaadhu billah. Hammeenya isii bara hadiithuma tokko isin yaayimu imaam muslim ko odeesse xayyaballahu taraa. Anas ibn Malik irraa dhufe radiyallahu an gurubaa takkaani dhufanii jee Rasulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Irra qananaawaa gurubaadhaa katee jiruu duniyaa tana keessatti inni ammoo warra ibiddaatirraa katee ji. Fayusbaghu sabghatan finnaar. Hogguma takka ibidda keessa wali'iyaadhu billah isa cuubanii eeganaa ni gaafataniin gurubaa kan. Hal marra alayka khayrun qad hal ra'ayta khayran qad. Gaariin sirra dabartee ni beeyti. Gaarii agartee ni beeytaa jaanin. Inni jiruu tana keessatti bar qananii malee waan takka agaree kan beeyin. Makiinaa inni oofu billaahi aleek yoo fagaattanitu yuutuubii fi tiktaakii fi maarree irratti agarre malee waaqi'aan isii hun agarreen sin jaabar. Gurbaa qananii kana hogguma takka ibidda keessa naqaniini cuubanii baasaniini khayrii agartee ni beeyta. Khayriin sirra dabartee ni beeyta. Fayaquulu laa wallaahi yaa rab ni qaqataa bar. Yaa rabbii khiyya khayru maahuu agaree hin beekuu ja. Hogguma takka naqanii baasaniini bar. Haaya achi keessatti ati khaalidan mukhallada ati zal'aalama achi keessatti waaroodhaa yeroo ja'aniinu. Gurubaa takkaas khabar cinqii malee agareetuu hin beene jiruu duniyaa tana keessatti garuu inni warra jannataatirraa katee tokkoo ni dhufan. Warra rakkoo isaa himatuu miti beekun minal mutawakkiliin warra rabbi irratti hirkatu. Kaansar odoo dhukkuba gablaa qabuu hin beeytun maalayyaa akka ammaan tanaatis rabbi nurraa haa jijjiiru tana kadhaadhaan kanama cinqunsayin. Kadhaa yoo dirqama taate malee amantaan islaamaa kadhaa hin deeggartuu beek.
tuni guyyaa biraati inshallah gurbaa sanis fidaniituma hogguma takka jannata keessa naqaniini isa baasanii gaafataniin aboo cinqii agartee ni beeyta rakkoo agartee ni beeyta jennaan fayaquulu laa wallaahi yaa rabbii khiyya ani rakkumaahu agaree hin beekuu ja'a hogguma takka bar naqaniini baasaniini bar awoo warra jannataatirraa rabbii sinaa taasisu amiin Hura le'ini keessa jira obboleeso gaafa tokko qoosaan godhanii beeytaamii qoosaan tiyyaa shari'aa islaamaatirraa hin baatu beek እነዚህ ሙስሊሞች አራት ያገባሉ አንተ ለአራት ነው የምታለቅሰው ገና እኛ ጀነት ስንገባ ኢንሻአላህ መቶ እናገባለን እንጂ ነው አቲ ተክ አፉሪ ቦቻ خلي بالك ኡረ ለአይኒ ነምኒ ተቆ ጋብ ተቆ ሜቃ አረከታ ጀናን ጉርባን ተቆ ሰዲጂ ሳሃባው ጋፈተ ይመር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኦ ተቆ ከሰን ዲባ አርከተን ጀናን ሳሃባን ወንዳታም ጀትኝ eenyu danda'a dhibban jennaan humna nam dhibba qabdanii jiran rasuulli sallallahu alaihi wa sallam awolal mucaa wandalaatiin sana Abu Hari takkatti khofolu lalbo billahi aleek awon sodaatiin asittis numa argattan sodaatiin bu'ay sadiya guyyaa san warra tawhiida warra sunnaa rasuula sallallahu alaihi wa alihi wa sallam خرا سلفنا الصالح عليهم من الله رضوان والرجب فتيك أبتيف دبالاتو تو إساجر أبيه غياسا غرو غياسا موقف إسا هماسا يادتشون خينيا أكا أمان تنا إبادة خيسة تجباني ملكانو وان نغرغارو خيسة توكو غياك إياماسا يادتشو دا أحباب واميكان إسنين آية 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 لما فانو no Gurban wasadi hasoite nanjeetiti wala madebise mal jete tadura sunna heddummeesu qiyama yaadachuudhaaji takkatanin jee jira harka baase enyu debise aya onno du'aayi danje jechu guyyaa san yaadachuun akka ibaadaa keessatti lakkaa kanaan ne eeggato boleeso meelaale haa duutee qabriidhaan kaafamtee mahsharaa siraat ajjira obboleesoo gaafii tutuutu jira kana cufaan ne eeggataa no tanaafuu amman tanaanin qophaawaaf jennee ibaadaa safaaxaa hin goonu ni jabanna jechu tana ahbaabii fillaa ذكري في استغفاره الدمي سودا أبو ورا ذكريتي في استغفارات الرب النها تاسس ذكري نما الدمي سيوتاتي عما في قلب تنيا في سمون تنيا وجبدو تاتي نبيتا ذكري جتشونخا فالله ربي دقجوتي مكم نمني ربي إسا يادة تخابو جبادا في أمس وان إبادر نلافس تشوفاتو ذكري دا يوه وسمني إبادة جبا لا يو نمدلي أمد لغتاني والإياذ بالله إبادة را نرينكي چويتا إنقد ركاء خيساو تأشر الأواخرهم سد صلاة دي إيغسي منا خيسان تيتاني ساعة ربطي دي بتابر ساعة ربطي قرطك صلاة وليغل ركاء قرسقل صلاة لا لدمين إسي غرو دلي يرو جنو والله ركعاتك صلاة دندنيو سنجا الجتة موبايل وان انجن علوم درب سنجتي ور علوم درب تجرتا وان فائدة أبو هنغون ركعاتك صلاة هندندس أتي استغفار غونانو أكغافتك إمام أبي عبد الله سفيان ابن سعيد الثوري طيب الله ثرى إني عالم قدوات أغافتك تائت دليتي يلكاو إيغاليجي بر يرون دليتي يتنلقى وانا أجائب ورغ نمن ورسيسو أكنا جي ملي عالم تيچي رباني خون عفان غوتون غافتو كمال جي أنا أمتا أفرتم دليتي قوس دلي قدوس حجت لهم بيخون مجي غافتو كمو تائتين دليلين أن حجت لكاو إيغالجي أكا أما أكا لكوسا برا خمسلما يولال تقاكم تكا في إبا أفري في أفرتمي تربامي
mee achi deebii kaa 43 waan hojjenne ni yaadatta amma lakkaawi kaa 44 45 46 47 hunnooti ji'a shawwaalaa keessa jirra kaa baatii 11ffaa dhumuu amma dhihattee jirti isiinu taa'ee yeroo lakkaawee eeganaa tana cufaafuu istighfaara godhee gama rabbii toobaa yeroon deebi'u yeroon bakka sanirraa ka'u qumtu khafiifaa je haffallii katee kanaatuutu lafaa ka'ee je maaliif wawada'anaa anka wizrak jeeka diliin tun akka mudhiisin cabsine isii tana sirraa kaasnee jeeka rabbiin subhaanahu wa ta'ala istighfaara gizee goone qoma keenyaan nu ballata ibaadan nu laaffatti jechu dhikri irra dawwamu subhaanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله اللهم صل وسلم وبارك عليه سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة تنجوفا وإي نما دبچون دكوبا وإي ربي دبچون أمو دوان ذكري قدو استغفار قدو توبا كما ربي ديبيو يروسن إبادان نولا فچاد افت أحبابي في الله أبو رب وان خيري جام تشوف والرئيساني في الله في سر رب واتايس إيغنا تنين هاسوهن هفن صوبة الأخيار ممن تذكرنا وجوههم بالعزيز الغفار وبالنبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم صاحبا في لموت ورته إسان سنواهلو ده ممن تذكرنا وجوههم والرفو لن إساني العزيز الغفار إسا إنجفتا إن إنجفتمني يوخا إسا أدى خطي خأكان دلي نما أرارم والرئيس نيادة جيسوسا وبالنبي المختار إسا نبي في لتمات صلى الله عليه وآله وسلم ورن يادة جيسو جرق غاريسا صاحب دان سننجا أبو إسان صاحبو سندرة رب نتغاري نغده أبو صاحب غاري داف رب نواقن مساكين سنر رانتينا خابو نما دكوبا مخاو خيس يروتو كنا غري سنيلن دكوبا فكوتا دا رب إراها ساقوتي وبليسو سزمنا كنا صاحب نغاري نجرا خجوتو آتي إفيفو غاري متي تنافق كنا جتمالي فنجران نجرا yoo gaarii taate gaarii akka keetii ni beeyta haya hin beeyne aboo takkuma nyaadhamte gaasan booda barteen qaaboo boleeso hin beeyne gaarii ta'eeti kaasitti dhufee maaksii uffatee san booda beeyteen bakka gaasan booda qaaboo warra dirree dhawaatiin walitti fassaana qaa bakka salaamtaan irraa qaba malee akka duraanitti kan hin joo qabu kam jette والله أرمرا أرمجرا تيها جوان يرون أن إسان أجري والله رب ما يادن أدومان إسا أجر سبحانه وتعالى سبحان الملك إنجا إسا سن أجران صلى الله عليه وآله وسلم إنجا علماء الرا دائي صادق أوتر راين سنجابر نما كسيسا صاحبه الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل جي رسول صلى الله عليه وآله وسلم حديث قرتي غيرو اسيتي غبابا تخريج اسا اسين دوي ملي رحمت ربي تن حديثني كن چوفا يوقا حسن يوقا سي حديثني سين اوجر غربان توكو دينا جالله اسات الرتتا هذا فلينظر احدكم تكون خيسن حلال من يخالل نما جالله جئ قبط انوا وبر صاحبا متبر جالله خيرو ملسلكي ابتدوي تخني ايسا والرسل في دراجرو والرسلات إساء جبيسو دعوة خيسة هرمانان إساء أكمي علمي نبرتا خيساو زمنة الرق ايتين سنجا بيكم فائدة هنكبو سنجان يونيورسيتي دقم مال فائدة كم وبليسو أنافئاتي أكنا جتشو هندن دنيو سنجابر مالك جنان أنافئاتي بيا أمريكان جروها جريخا أكس جيب إسام بيرا وانجرو تو تجرا غابة كومچا تكاتو دفيمي آسين أگر عايشو اسپیدی خیانین تو خلقین خجلباتی اما اکا اسا استریمران تهایو جتے او رب ما تتوتر ربی دی خیساو ور افان خناہاسو الگ جالتو نما برا دیکھ گرتی ملے ویڈیو غینی لالتی وہ
oo dubbadhu qaabalaan buute balachuudha baqeeseetiin deemanii beeytaami an sodaa namaatiif hin usuuti beekumsi akkamitti faayidaan qabne boo ay rabbiin jalla jalaalu rabbi iqraa hin jenne ka amantaati fi akkaadaamii wanni ja'amu hin jiruun sin ja'abar lachuutuu ka amantaati doktara asitti qur'aana beeku sunanu sittaa ka beeku yoo ta'e gurbaan kun caalaa namaati ay obboleeso achi yeroo isa eebisan kakadhaa jechuu takkaatutuutu jiraa bar kakuusanii fi marretti haajaa mustaajan qabu inni sodaa rabbii ija lamaan isaa dura kaayee jira obboleeso injinara yoo ta'es akkas waan dildila amata lama booda jiigamtu hin jaaru obboleeso boru irraa hin gaafatamaa beeka maali haadha alkitaabi laa yugaadiru sagiiratan walaa kabiiratan illaa ahsaahaa kitaaba sanin nama eegaa beeka oo kamitti faayidaan qabu jette ni qaba malee akka orma gariin tahin warabbil ka'aban sinjaa obboleeso nutin dandeenyu akka isaanii san jechuu hin geenye darajaa san isaan ni laalaniifin sinjaa bar viidiyoo maalaa ya'anii inni akka saretti dutuu isaa sanii bar namni miliyoona 100 fi miliyoonni 32 laala bar sakandii 22 oo teenyamee laale hadiisa hintee waa'ee ilmiitu yoo dubbatte namni laaluu hin jiru isinuu ofiinaa godhaa gariin keessan haasa'u kanaa ujibbee sinjaa bar beekumsi gatii namatti godhu obboleeso Abii Bakr as-Siddiq radiyallahu an wanni sahaabaa caaleen maaliif akka Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu jee bar heddummina sommanaatii fi heddummina salaataatii ni mitii jee bar ka isin caale waan qalbii isaa keessa buuteen isin caale qalbii isaa keessatti qabu egaaboo aqiidaa qulqulluu iimaana tawhiida saniqa guddina rabbiitiqa رسول جلال إساتك صلى الله عليه وآله وسلم آية دوبري خوني أدو إنهن قراني خأكون مطلو في سيتا نعم يو رواية ورى حديث أديسي لالتي أبان بكري رضي الله عنه وأرضى درجات كرة هنگ قراني خجرون التنفقات أن ورى تربو والجلجر خسد ديتا فلين بيخ عبد الله ابن مسعودي garuu beekumsa sahaabaan tokko hin qabne inni qaba san keessaa takkasii je'ee waa takka hajoota bira gaafa rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam eessatti awwaalla ja'an sahaabonni abbaa isaa bira sooriyaa shaam geessinaani nabi ibraahim alaihi salam wallaa eessa geessin abbaa bakriitiitu dhufe radiyallahu anhu wa ardaa nabiyyummaan fadhe jee salawaatullaahi wa salaamu alaihim ajma'iin yeroo du'e bakka du'e irraa hin sossohuu asumaa qabriin isaa jee ka itti himin sinjaabar agamitti beekumsi faayidaan qabne yoo gatii sitti godhu obboleeso saahiba gaarii san saahibuudha collee katee haadhaa fi abbaa isaatiif kadeebii hin deebisne maaliif jennaan akkuma Abii Bakriitii fi Umar radiyallahu anhuma wal dorgommii isaan jidduu jirtu san akkasitti wal dorgomtu obboleeso anaatu tuutu hin goone hin agarre isaan lamaan yoo laltu gaafa tokko barra maallaqa isaa cufa fidee barra Abii Bakrin Umar ammoo cinaa fidee dhufe Abii Bakri Rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam maal dhiistee jennaan rabbii fi ergamaa isaatiin dhiisee jee maatii xiyyaan Umar ammoo cinaa dhiise yeroo jecha tana dhagayu arraawulii ansi waliin hin dorgomuu jeen aboo haasidatti tahee abadan istii isaan hin beekan wahi nuti boo atis wahi barbarree nyaatan isaan akka keenyatti boo billaahi leek mu'minni dhugaa kaaboo ka iimanni isaa jabaa ka guyyaa qiyaamaa beeku ka rabbi beeku rizqii rabbii tuutu hiraa beeku saahiba isaatiif yoo dabarte ni gammada malee abadan isa wanyuu sin jaabar billaahi aleek saahiba gaarii saahibu saahiba jechuun akka liiftiitii jedhanii bar yookaa ol si fuudha yookaa gas si buusa yoo gaarii ta'e oliin sin deema yoo hamaa ta'e ammoo gadiin sin deema ijoollee irra hedduu isii xinxalu yoo xinxaltan isin nama waa xinxalu yoo taate ija jajuutiin oduun ta'in ija barnoota irraa baruutiin yoo laalte nafsiyyaa isaa khabiisaa fi shayxaanaa itti taphate
tabiraa yoo laalte ijoollee itikaafa seente wanni masgiida irraa isaan hambise saahibban hamuu ta'aniin siin jedha. Akkasiin jee onnooti ilaal yookaa liftii ol siin deema yookaa gas siin deema. Saahiba gaarii saahibu. Eeganaa ahbab tuni onnooti owwa kanaan isinitti hin dheeressu. Tamaayyiiti. Insha Allahu ta'ala ormaa khaatimaan isaanii badde seenaa isaanii ulamaa'ii rabbaanii daa'ii saadiqarraa dhaggeeffachuu ammas kitaabaan ni jirti dubbisuudha. Nama meeqa beektan boo kasalfii dura salaatuu ture ka amman tana masgiida dhiise boo boleso. Awoo shamara meeqa beekta dhengadda hijaaba guutuu ta'u uffattu arraan tana lakkistee majinaa tiktaak keessaa wallee wallisaa daansii tatabattu meeqa beekta boo. Awoo dhengadda mucaa da'awaa godhuu ture arraan tana dhiisee hunnooti bakkuma shamarri jirtu ka oolu meeqaatam kee beekta. Kuni istiil lubbuun isaa keessa jirti. Amma seenaa tokko biyya Masrii keessatti qataate takka isiniif haayimu seenaa dhugaati. Gurbaa tokkootu ture ishqii walleetiin ka dawwaqame. Ishqii walleetiin dawwaqame. Wallee waan safaa xaaseete bar. Nu biratti yoo wallee wallisaan tokko yoo tawbatee hubar isan isnu waraabu harisan agartee ni deebisnaan bar khoddee beeyata noomtee doo jenneni. Nama jalaan baatu ani daa'ii tokkorraa hin dhagaye waan inni viidiyoodhaan yoo YouTube seentanis ni agartan walaa fees irrattis ni agartaniin. Sheekh Muhammad Hablos jaaniin. Yaa Sheekh ati meegaa duraan bakka biraa ture oo rabbiin thabaata nu haa kennu eeganaa qaceelee sheekha ajaa'ibaa ta'e muhadaraa addunyaa cufarrattuu godhaan siin jaabar. Mal dhiisuun sitti jabaattee jennaan wallee dhaggeeffachuun turee nin jaaladhaa waan akka walleetti dhiisuun na jabaate wanni takka hin jiru je wallaahi dhugaa isaatiin siin jaa. Hedduu jabduudha maalayyaa nama wallisu yoo taate laali. Hedduu jabduudha maasinqoo sheexaanaati bar obboleesso. Sii dhufa dhiiraan dhiiri yoo jette. Gurbaan kuni walleen khadawwaqame. Ahbaab sakratul mawtii tuutu itti dhufe. Yeroo sakraata keessa seenu agaranii jiran kaanamuutu ani yoo isin agartaniin beeku malee ani agareetiin jira anuu lubbuu kiyyaaf. Wallahi yeroo san milli kee kana si dhaabbata qabbanan sayiniin sin jaa obboleesso. Gurbaa kana amma ormi kaaboo isa bira ka dhaabbatu ka yaa namana isa laalta dura ja'an ulamaa'iin salafaa alayhim min Allaahi ridwaan yoo inni jecha bareedduu san je'e kaaboo waa toltee yoo hin jenne ammoo ati isa cinaa teesseete kaaboo laa ilaaha illallah aboo warra isii tanaaf jiraatee isirra duu rabbiin waa taasisu. Mucaan hin je'u san booda isaan ni ja'an laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah ja'anin. Inni jalaa hin qabne ka yeroo kana yaa namana laa ilaaha illallah je'i gaa jettan. Jechuu didi ahbab. Aboo gurbaan takka ganda Masrii san gaa sheekkootii ajaa'ibaatiitu jiraa beeki gaa ta qur'aanaa sagalee kaakkalal sheekha Abdul Baasit faatu jiraamii kaduu isan rabbi rahmataa godhuufi sheekh Muhammad Manshaawii jettaani rabbi rahmataa haa godhuuf dilii isaanii irra rabbi haa dabaruuf nu cufallee dilii teenya mara rabbi irra nu haa dabaruuf qur'aana itti bannaanu yaa boo ani qur'aana kana narraa dhaamsiiti wallistuu Ummu Kulthum taja'amtu ture. Isii san itti naabanii je'en jechi maayyii isaa kanuma yeroo jiru lubbuun isaa keessaa baate. Amma abbaa feete bar gaafadhu ani gaafadheetiin jira. Yaa saahiba saada akkamit du'uu feetaa yoo jetteen hand down irra hedduun namaa maal ja'a anaa sujuuda keessa jiru du'uun fadhaa ja'a garuu gurbaan kun salaata jumu'aa hin beeku salaata jamaa hin beeku.
أو كم الدؤو فيتا يوجتين أنا قرآن قرأ الجروس غرو قربان خن جاء رمضانات ألاس قرآن ولي بيغن سنجابر أو نمنا أكم الدؤو فيتا من ربي بريدا سندقيت قابو أنا طواف غدو لبيك اللهم لبيك أنا دؤو فدا سنجا وري ربي اتخني جرا تكا من سندقي زيارة غدهم بيغن سنجا آية دوبريغا رسول ربي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم gabrichi tokko waanuma inni irratti jiraate sanirratti du'a sanirratti khafama jeebar sunna rabbi tahinjijjiramne innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu akas janinimi aya unnotiga imana egana istiqama jechubar jechadhuga la ilaha illa allah sanirratti zik jaani dabbachu dobboleso egana kawalin janne sanunnoti lal sunna heddumme sina duai ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik dhikri istighfar obboleso guyya qiyama ya dechu يا ربي خاتماتي يناتلت جنة إسا خدجو يروسا نكن نمسيسا والردو إف ربي رحمتها قرو نتي والرجر انجرو جتش ما يخين لا إله إلا الله محمد رسول الله ربي نواقر أكان سنجي قابو أني بلمان سينين إيسو أبو حارث جهنتون خابو رب ما تتوتو ربي جهنتون إسني في جيسين إسنين جا يو أبو حارث وانجو قباتي هاجو yonin duga qonname rabbi rahi yonin dogoggore hammenya nafseetiyyaati fi shaytaana rahi khara bareda kana isi yaadachise ani to jechu dhabu allah hanin tikfama isini khara jannata dildile isini tiyani bid jahannam qaisati wal yadu billah nadarbu rais allah hanin tikfama anis khanin dubade sile ora daggefate ora dal rabbi no agod wala fi amsa qabdan no gama isatini sinda barsa ani gama qiyan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ما شاء الله ما تكبير تكبير gandi kon takbiran be kama war akasma kasemid himmiao hadisni obolese khenye no odesta tore kon akuma inni duai sa isini gora tore sanit isinis duai godu fi indagatina inshallah ربي سبحانه وتعالى ميدان حسنات تلتو ببريدو أكنت نامسين ودامس جرغانا هند ربي سبحانه وتعالى خيري أركت ربي هاجوني مي ربي أركت هاجوني فكاتا إساتس ربي نفايد ميسو ورا إسانت هداتي دعوة مقالات نامتي أرومياتنا قوتو قيسو ربي نواغر نتيس إن شاء الله هدفني محاضراتنا تكامو خايون سجنتاتنا نتي غندخنا متي غارو إيجالتشي سورة إن شاء الله نتي يا ربي جي أستاذنا خينيا نخيس جرا ورين دعوة غرو هدون ببريدون حتى قدا خينيا شيخ أمين الراخاسي هنگ تكا خينيتي مقالاتنا sa'a barbaadne tarkachuu ni dandeenya da'waatti ni fuufisnu itti fuufisnu inshallah eegallee ni dhaabna mee namni hin dhaabne jettan harka waasa inshallah hin dhaabnu hadafni sagantaa tanaatis tana kaansilli dargaggoo muslimaa kan magaalaa Dirree Dawaadhaa akkuma beeytanitti yeroo gabaabduu keessatti jaaramee dargaggoo magaalaa Dirree Dawaa keessa jirtu masgiida hundaa'u inshallah miseensa godhatee sagantaa da'waadhaa ka ilmiidhaa ka barnootaa hatta ka ispoortiidhaa akkasuma waan shabaaba magaalaa tanaa ka muslimaa ni fayyada ja'amu hundaa'u inshallah
dhawaataan isin biraan gahuudhaaf tattaaffii eegalee jira. Da'waa asitti eegaluu qofaa miti masgiidni kun inshaallah akka bargeelleetti isin maashaallah haalli keessan haala bareedaadha jiraataan naannoo kanaa. Masgiidni keessan wal quba qabaa, shabaabni keessan masgiida hundarraa wal quba qabdanii akka dhageenyetti yoo arra yoo rabbi jee masgiida kanatti gaggeessinu ta'e boru masgiida itti aanutti da'waalee babbareeddoo akkanaa ustaazoota qaqqaalii keenya kana yaammannee gaggeessuudhaan akka shabaabni keenya akkuma facaane kanatti dhaloota tiktok ta'eetuma fagaatee akka hin hafne masgiidatti akka deebinu istiqaamaa obboleessa keenya reefuntan nuu dhaamu jiru san akka hojjannu wanni nu godha gorsa babbareedaa akkanaa kana masgiidatti ilmii qaraamtu irratti sharrakuu yoo hin jiraanne gaddaabu kana kanaan inshaallah bifa bareedaadhaan isin biraan gahuudhaaf shabaabni magaalaa ganda kanaatis qophiidha. Amiirri keessan kan magaalaa ganda keessanii akka ganda keessanitti godhamee jiru obboleessa kiyya hoggamana Sheekh Yusuf ni beeytanimi? Sheekh Yusuf akkasuma biyyoo keenya akka amiirotatti ni jiran warri biraatis kaafee ni jira kottu ta'i kunno isaanis ni jiranii isaanan kuni dhaamsa nuti isiniif ergunillee inshaallah dhawaataan isin biraan gahanii isaanis bartanii sochii inshaallah bifa bareedaadhaan magaalaa teenya tana da'waadhaan beekamtuudha magaalaan teenya diinii soso'ina diiniitiin beekamtuudha. Yeroo gabaabduu booda immoo akka malee wanni sun hundi dhabamaa ture waan san deebisuudhaaf obboleeyyan keenya isin dura ta'anii isinii wajjin ta'ee inshaallah if dura deemuudhaaf qophiidha. Isinis qophiidhaami? Kanaafu inshaallah arra eegallee yoo rabbi jee borus akkanumatti sagantaa akkana bareeddu oduma isin dhageewu feetanii oduma isin dhagoowurraa hawwii qabdanii inshaallah sagantaa boru masgiida Sheekh Bushraadha masgiida Daarul Ulumitti sagantuma akkana fakkaattu ustaada kanuma akka Hakim Hasan ka isin beeytan inshaallah maqaa isiniin dhawu ni dhuftanii achitti wala gara yeroo bijee ustaada haasoon isaa mi'aawu wajjin inshaallah akka gaaritti sagantaa bareedduu dabarsinaa borus hin hafinaa gama shamarraniitiinis akkasumatti kaawunsilii dagaggoo magaalaa Direedawaadhaa ijaaramee jira isin keessa jiranii dhawaataan isin if barsiisanii sagantaalee akkanaa wajjin isinis nagarre isiniif qopheessaa ilmi irrattis isin gargaaraa inshaallah tattaaffii godhanii arraaf odoon kanatti hin xumurre booda duratti gama amiira keessan obboleessa keenya Sheekh Yusuf isin dabarseetiniin nuti akka keessumatti inshaallah asirratti isinii dhaammanna. Baarakallahu fiikum.